Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu, nagaan keenya bakka jirtan cufatti sinaa raqqabu keessummeessaan keessanirraan murataa sabaati. Sagantaa irraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaanii isin beeksifna. Akkuma beekamu jalqaba oduutu isiniif dubbifama. Bara darbe godinoota Oromiyaa kanneen akka Gujii, Booranaa, Harargeef Baalee keessatti balaa hongeetiin uummanni miliyoonotaan lakkaa'amu beelaan miidhamuu miidiyaaleef dhaabbileen hedduun gabaasaa turan. Gujiif Boorana keessatti balaa hongee kanaan beelaan miliyoona 2 ol dhumaniiru. Lubbuun namootaas beelaan dhabamuu gabaasaaleen ifoomsaa turan. Rakkoon beelaa kun ammallee akkasumatti itti fufee jira. Boorana keessatti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Haala kana keessatti mootummaan beela kana hanqisuudhaaf hojjechaa jiru. Inumaayyuu torban kan akka beeksisaa jirutti qamadii gara biyya alaatti fe'aa jiraachuu ifa godhe. Kana kan ilaaluun oduutti aansuudhaan qophii tokko isiniif dhiheessina. Marii haala yeroo irratti hayyuu siyaasaa Obbo Jamaal Ganama waliin taasifame yeroo darbe sagantaa keenya keessatti kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa lammaffaasaatu itti fufa. Jalqabaa hanga xumuraan wajjin turaa isiniin jecha gara oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanneetti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu saa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Godina Wallagga Bahaa akka buqqaan lammiileen Oromoo rakkoo hamtuu keessa akka jiran ibsame. Sababa weerara humna finxaaleeyyii naannoo Amaaraa Faannoo jedhamaniin lammiileen Oromoo godina Wallagga Bahaa buqqaan rakkoo hamtuu keessatti argamu. Bulchitoonni sirna bilxiginnaa nageenyi godina Wallagga Bahaa osoo hin mirkanaa'in uummata buqqa'e qe'eetti deebisuuf dhiibbaa godhaa jiran. Haala uummanni kun keessa jiru irratti tibbana gabaasaa ka dhiyeesse Addis Istaandaardi lammiilee haleellaa godinoota Giddaa Ayyaanaaf Kiiramuu keessatti raawwatameen qe'ee isaaniirraa buqqaanii magaalaa Giddaatti baqatan hanqina nyaataaf tajaajila wal'aansaa dhabuun haala hamtuu keessatti argamuu isaanii mirkaneesse. Ji'a tokko yookiin 2 keessatti daakuun kiiloon 25 maatii tokkoof akka kennamu, tajaajilli bishaan qulqulluu akka hin jirre, laga akka waraabbatan yookaan kan danda'u bitatee akka fayyadamu, tajaajilli fayyaa akka hin jirre baqattoota magaalaa Giddaatti argaman irraa akka odeeffate kan gabaase Addis Istaandaard irra caalaan buqqaatota daandii irra akka jiraatan, halkan ammoo balbala namaa irra akka ciisan yaada buqqaatota kanaa wabeeffachuun ifa godheera. Dabalanni oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Wallagga Bahaa kan buqqaan lammiileen Oromoo rakkoo hamtuu keessa akka jiran ibsame. Sababa weerara humna finxaaleeyyii naannoo Amaaraa Faannoo jedhamaniin lammiileen Oromoo godina Wallagga Bahaa irraa buqqaan rakkoo hamtuu keessatti argamu. Bulchitoonni sirna bilxiginnaa nageenyi godina Wallagga Bahaa osoo hin mirkanaa'in uummata buqqa'ee qe'eetti deebisuuf dhiibbaa godhaa jiran. Haala uummanni kun keessa jiru irratti tibbana gabaasa kan dhiyeesse Addis Istaandaard lammiileen haleellaa godinoota Giddaa Ayyaanaa fi Kiraamuu keessatti raawwatameen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaalaa Giddaatti baqatan hanqina nyaataa fi tajaajila wal'aansaa dhabuun haala hamtuu keessatti argamuu isaanii mirkaneesse. Ji'a tokko yookiin 2 keessatti daakuun kiiloo 25 maatii tokkoof akka kennamu, tajaajilli bishaan qulqulluu akka hin jirre, lagaa akka waraabbatan yookiin kan danda'u bitatee akka dhugu,
yookiin bitatee akka fayyadamu tajaajilli fayyaa akka hin jirre buqqaatota magaalaa giddaatti argaman irraa akka odeeffate kan gabaase Addis Istaandaard irra caalan buqqaatota daandii irra akka jiraatan halkan ammoo balbala namaa irra akka ciisan yaada buqqaatota kana waabeffachuun ifa godhe. Lammiilee Oromoo 30,000 ol ta'an magaalaa giddaatti argaman rakkoo gaaga'ama namoomaa hamtuu keessatti argamuu isaanii ji'a muddee darbe keessa gabaasuu kan yaadachiise Addis bulchaan Ona Giddaa Ayyaanaa obbo Ijjiguu Guddataa lammiileen Oromoo 22,000 ol ta'an kan Ona Kiraamuu fi 13,000 kan gandoota Ona Giddaa Ayyaanaa jalatti argaman keessaa buqqa'an magaalaa giddaa keessatti akka argaman miidiyaadhaaf ibsu addeesse. Bulchitoonni Bilxiginnaa godina Wallagga Ba'aa gargaarsi karaa onaatiin akka kennamu murtaa'e kan jedhuun buqqaatonni Ona Kiraamuu irraa gara magaalaa giddaatti buqqaan gara ona isaaniitti akka deebi'aniif dhiibbaa godhamullee uummanni kun rakkoon nageenyaa hammallee furmaata hin argatin jiraachuu irraa gara qe'ee isaaniitti deebi'uu sodaatuun achumatti rakkoof saaxilamanii jiran. Bulchitoonni onoota godina Wallagga Ba'aa haala rakkoo nageenyaa weerara humna finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo osoo furmaata itti hin godhinii fi haala weerartichi xumura osoo ittiin godhin dandamatee uummata jumlaa ajjechaa jalaa dandamatee baqate kanaan ona keessanitti deebitan malee gargaarsa malu hin argattan jechuun dhiibbaa godhanis uummanni garuu rakkoon nageenyaa jiraachuu himuun gara Ona Kiraamuttis ta'ee iddoo birootti deebi'uu kan hin barbaanne ta'uu dubbatan. Rakkoon nageenyaa ture osoo hin furamin gara gandaa irraa buqqaaniitti deebi'uun rakkoo biraaf akka isaan saaxilu nageenyi naannoo amansiisa akka hin taane erga humnoonni mootummaa iddoo gadi lakkisanii booda hidhattoonni faannoo deebi'anii dhufuun haleellaa marsaa irraa eegaluu waan isaan dhorku hin jiru jechuun lammiileen Oromoo Ona Kiraamuu irraa buqqaanii magaalaa giddaatti argaman ifoomsaniiru. Hanga ammaatti mootummaan nageenya godinichaa deebisee mirkaneessuu akka hin danda'in jiru kan dubbatan buqqaatonni kunniin haala kana keessatti akka nuti gara Ona Kiraamutti deebinuuf dhiibbannu irratti godhamaa jiru guddaadha jechuun yaada isaanii Addis Istaandaardiif ibsaniiru. Polisitoonni faannoon qabeenyi isaanii akka saamamee fi barbadaa'e manneen akka duraa gubatan miidhaan lafa qonnaa irratti ibidda itti qabsiifame akka barbadaa'ee fi loowwan akka duraa saamame kan dubbatan lammiileen Oromoo Kiraamuu irraa buqqaan kunniin haleellaa humni finxaaleeyyii Faannoo sadaasa 25 fi 29 Ona Kiraamuu keessatti raawwataniin namoonni hedduun ajjeeffamuu fi jiraattonni Ona Kiraamuu guutummatti buqqa'uu yaadachiisaniiru. Gargaarsi namoomaa uummata qe'ee ofii irraa sababa weerara humna alagaan qe'ee isaanii irraa buqqaanii dirreerratti faca'an kanaaf godhamaa jiru kan barbaadamu gaditti ta'u garuu bulchitoonni kunniin hin dhoksine. Dhaabbattoonni mootummaa fi dhuunfaa gargaarsa cimsanii akka itti fufan gaafachuu isaanis Addis Istaandaard gabaaseera. Akka odeessi tibbana ba'aa jiru hubachiisutti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa Faannoo jedhaman Baha Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa irratti haleellaa biraa uummata irratti fudhatuuf qophii fi sochii tokko godhaa jiran. Kana waan ta'eef uummanni Oromoo dammaqinaan of eeguu fi haloota jiran hordofuu qaba jechuun dhaamsi darbeefii jira. Jaalkennisaa ayyaanaa dhibee lammataaf saaxilamuun haala ulfaataa keessa jira. Miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalkennisaa ayyaanaa dhibee duraan dhukkubsataa jirutti dabalatee dhibee dugdaan qabame haala ulfaataa keessatti akka argamu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godha. Hoggantootaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran keessaa tokko ka ta'e Jaalkennisaan dhibee dugdaa amma isa qabee jiruuf buufata fayyaa naannoo sana jirutti geessamus humna keenyaa olii jechuun gara hospitaala Phaawulositti akka dabru yookaan rifeer gochuun dhaga'ameera. Jaalkennisaan akka malee dhukkubsatee jiraachuu kan ibsu oduun kun gargaarsa namaan yookiin qabaa malee socho'uu kan hin dandeenye ta'uu hubachiisa. Dhiibbaa dhiigaa, sukkaaraa fi kiloostirooliiniin mana hidhaa keessatti kan hiraaraa jiru Jaalkennisaan amma immoo dhibee dugdaan qabamee haala hamtuu keessatti waan argamuuf kanneen dhimmi ilaaluu fi hawaasni Oromoo bakka jiru hundaa sagalee ta'uu fi akka qabu dhaamsa dabarsina. Miseensa Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo Jaalabdii Raggaasaaf Jaalgadaa Gabbisaa dhibee tiruu hamaa ta'een qabamuun akkasumas Jaalgadaa Oljirraa miidhama miilaa qabsoo keessatti isa mudateen dhibeen isaa deebi'ee itti ka'uun sadan isaanii mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti dhibeelee kanneeniin rakkachaa jiran. Hooggantoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran
Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennisaa Yaanaa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Daawit Abdataa, Jaal Gadaa Oljirraa fi Jaal Gadaa Gabbisaati. Hooggantoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo badii takkaan maleetti waggoota 2 haga 3 manneen hidhaa garaagaraa keessatti iraarfamaa turanii fi jiran kunneen manni murtii yeroo adda addaatti bilisa isaan baasu iyyuu ajaja mootummaa bilxiginnaan poolisiin gadhiisuu didee hidhaa keessatti ittisee jiraachuun beekamaadha. Jaarmiyaa mirga namoomaa Itoophiyaa dabalatee dhaabbattoonni mirga dhala namaaf falman adda addaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo kunneen erga manni murtii bilisa isaan godhee mootummaan hidhaa keessatti ittisuun seera miti jechuun akka gadhiisu ibsa baasaniin gaafataa turuun ni yaadatama. Oduu gaddaatiin ajjechaan murni bilxiginnaa ilmaan Oromoo irratti adeemsisu akkuma itti fufeetti jira. Godina Wallagga Bahaa Ona Jimmaa Arjoo keessatti murni bilxiginnaa kunneen ilmaan Oromoo 2 ajjeesuun dhaga'ame. Murni kun ajjechaa kana karaawwate wiixata dabre jechuun guraandhala 13 bara 2023 toggaa ta'u godina Bahaa Wallaggaa Ona Jimmaa Arjoo ganda haaraa jedhamu keessattidha. Maqaan namoota lameen ajjeefaman kanaa Qeerroo Gammachuu Mitikkuu fi Dirribaa Taamiruu jedhamu. Murni bilxiginnaa kun qeerroowwan kana halkan manaa baasuun rasaasa itti roobsanii erga ajjeesanii booda reeffa isaanii lafarra gotatuun daandii cirracha gurraachaa jedhamu irratti gatanii adeemuun dhaga'ame. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Ona Najjoo keessatti waraanni bilxiginnaa ilmaan Oromoo jumulaan hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Murni PP kun godina Lixa Wallaggaa Ona Najjoo ganda Meexxii Maariyaam bakka jedhamu irraa dargaggoo 7 badii tokko malee qabuun mana hidhaa magaalaa Najjoo keessatti dararaa jiraachuun barameera. Kana malees maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartaniif nyaachistaniin onicha keessatti ilmaan Oromoo hedduu hidhaatti dararaa jiraachuu odeessi arganne ifa taasisa. Ajjecha saamichaa fi hidhaan qaama kanaan gandoota ona kana keessatti argamtu hedduu keessatti jiraattota onichaa akkaan dararaa jiraachuu odeessi arganne dabaluun ifa taasisa. Oduu xumuraatiin godina Arsii Bahaa Ona Siree keessatti PP'n jiraattota milishootatti bobbaasuun midhaan irraa saamaa jiraachuutu dhaga'ame. Uummata sababa hongeen dheerateen oomisha gahaa argachaa hin jirre deeggarsa hojii mootummaa jechuun midhaan irraa guuruun balaa dabalataa saaxilaa jiraachuun PP jiraattota godina Arsii Ona Siree yaaddoo hamaa keessa galchee jira. Torbee darbee qabuun PP'n hidhattoota itti bobbaasuun uummata ofiifuu deeggarsa barbaadu irraa maqaa deeggarsa mootummaa jedhuun qamadii kiloogiraamii 50 tokkoon abbaa warraa irraa dirqamaan guuraa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Odeessa arganneen ganda magaalaa irraa maallaqa yoo guuran ganda baadiyyaa irraa immoo oomisha qonnaan bulaa yookaan midhaan guuruun dararaa irraan ga'aa jiraachuutu himame. Itti dabaluunis yeroo dabre qamadii keessan bakka mootummaan jedhetti gurgurtu jechuun gatii gadi aanaan dirqiin irraa bitaa turuun kan yaadatamudha. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo irraa oduun isaa kanaaf qabnu kanumaa gaammaatii qophiilee afaan faana bu'aa.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee itti fufaa. Amma gara qophii haala beela Oromiyaa keessaa addatti immoo godina Booranaatti uummata hubaa jiruu fi qamadii biyya alaatti erguuf sochii mootummaan taasisaa jiruun wal qabsiisuun qophii qindeeffanneetti isin ceesifnaa kunooti. Qamadii ala erguu fi beela uummataa. Balaa hongeetii yoo xiqqaate waggoota lamaaf uummattoonni impaayera Itoophiyaa keessa jiraatan addatti ammoo uummanni Oromoo Booranaa beelaan rakkataa jiraachuu dhaabbileen addunyaa hedduun gabaasaa turaniiru. Waggoota lamaa oliif roobni dhabamuun naannoo Somaalee fi Oromiyaa keessatti uummanni miliyoona 10 ol ta'u beelaan miidhamaa jiraachuu fi gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa akka barbaadu UN dabalatee dhaabbileen idil addunyaa hedduun gabaasaa turaniiru. Beelli kun ammas hammaatee jira. Bara darbe godinoota Oromiyaa kanneen akka Gujii, Booranaa, Harargee fi Baalee keessatti balaa hongeetiin uummanni miiliyoonotaan lakkaa'amu beelaan miidhamuu miidiyaalee fi dhaabbileen hedduun gabaasaa turan. Gujii fi Boorana keessatti balaa hongee kanaan beellayni miliyoona 2 ol dhumanii lubbuun namootaas beelaan dhabamuu gabaasaaleen ifoomsaa turan. Rakkoon beelaa kun ammallee akkasumatti jira. Fala hin arganne. Gargaarsi uummataa dhaqqabes hin jiru. Namoonni muraasni akka dhuunfaatti ta'ee akka gareetti gurmaa'anii hanga humna isaanii gargaarsa godhanillee uummata miliyoonaan lakkaa'amu kana beelaan miidhamaa jiru waliin yoo wal bira qabame gargaarsichi kan rakkoo beelaa furu miti. Mootummaan biyyan bulcha ofiin jedhu uummata beelaan dhumataa jiruuf gargaarsa kennuun hafee beela'uu isayyuu dubbachuu hin barbaadu. Gogiinsaan wal qabatee beelli ulfaataan jiraachuu
beelladootni dhumatu. Daa'imman sababa beelaan akka malee hubamuu fi sababa kanaanis miidhaan dhaqqabuu kan gabaasaa turanii fi jiran jaarmoota gargaarsa tokkummaa mootummoota jala jiran kan akka Ochaafaa malee sirnichi irraa dubbachuutti hedduu qollifate. Inumayyuu beela'uu ummataatti waan gammade fakkaata. Ummata beelaan dhumataa jiru irratti ajjeechaa hidhaa fi saamicha geggeessaa jira. Dhaabbileen gargaarsa namoomaas akka ummata kana hin gargaarreef sababa lolaan karaa itti cufee jira. Kana hunda caalaa nama gaddisiisu ammoo osoo ummanni beelaan dhumataa jiru mootummaan qamadii alatti erguuf qophii irra akka jiru gabaafamaa jira. Waggaa tokko dura hoogganaan paartii Biltsiginnaa Abiyyi Ahmed qamadii alatti erguuf qophiitti akka jiru dubbataa tureera. Dhiyeenya kana ammoo akka jedhame ta'uu baatus hangatee biyya ollaa Keeniyaatti gurguruuf sadarkaa xumuraa irra gahameera. Keeniyaan ollaa Booranaati. Akka walii galaattu bakki beela kanaan baay'ee miidhamee jiru ammoo godina Booranaati. Waggoota 40 keessatti Booranni gogiinsaa fi beelaa akka ammaa kana argee hin beeku jechuun dubbatu jaarsoliin. Erga ummata beelaan du'aa jiru bira dabarsanii ollaa isaatti qamadii gurguruun beela ummataatti gammadanii dhiichisuu irraa addummaa kan hin qabnedha. Kun lubbuu ummataatti qoosuudha. Ummanni miliyoonotaan waan nyaatu dhabee karaa irratti kukkufee kun socho'uu dadhabee siree irratti hafee osoo jiru qamadii biyya alaatti gurgurachuu jechuun ummanni beelee kun akka dhumatuuf hojjechuu jechuudha. Kan ummata beelessaa jiru mootummaa ta'us kun ragaa guddaadha. Beela'uun ummataa mootummaaf injifannoo ta'uu isaati. Waan ummanni isaa nyaatu alatti gurguratee doolara achirraa argatuun rasaasa biteettiin ummata beelaan miidhamaa jiru ajjeesa. Duraanuu lafti qonnaa oomisha callaa gurguddaa kennu dhibbeentaan guddaan harka mootummaa fi investoroota dhuunfaa mootummaa jalatti hojjetan harka jira. Lafa akkana ummata irraa fudhatanii ummata beelessuun ummata beela'uu irra dabarsanii qamadii alatti erganii mallaqa qamadiidhaan argameen ammoo meeshaalee waraanaa shaamatuun ummaticha ittiin ajjeesu. Dargiin ummata miliyoona hedduu beela keessatti dhiisee waggoota 17 lola geggeesse. Bara wayyaanee IPRDF Eertiraa lola turtes ummanni miliyoona 14 ol beela keessa ture. Bara sirna PP ammas kan mul'atu kanuma. Bittoonni Itoophiyaa aangootti dhufan marti aadaa fi seenaa wal fakkaataa qabu kan jedhamuuf waan malee miti. Walumaa galatti sirnichi sirna diinummaa ummataatiin guutamedha. Ummataaf rifaatuu qabaachuu osoo hin taane karaa isaaf mijate maraan ummaticha ajjeesee saamee hidhee fi dararee bulchuuf kan carraaqaa jirudha. Ummanni keenya gama danda'een wal gargaaru waliif birmachuu qaba. Dhaabbileen gargaarsaas akka ummata kana dhaqqabaniif dhiibbaa uumuun waan fardeeti. Beelli ummata keenya harkaa qabee jiru kun salphaa fi waan laayyootti ilaalamu ta'uu hin qabu. Oromoon Booranaa beela kanaan akka malee miidhamee jira. Sagalee ta'uufiin fardidha. Haalota jijjiiramoo dhufaa bulaa duuka fiiguun akkuma jirutti ta'e beela hin jijjiiramin ummata keenya hubaa jiru kanaaf waloon sagalee furmaataa dhageessisuun hunda ilaallata. Sirna ummata beelessee bulchuutti jiru ammoo ummanni Oromoo ofirratti ilaaluu hin qabu. Ganni ebla fi agaya hangai mandi he abdachi se biya urret ya goge halkani fi guya abana barbonni doya bayya Gagadaganna mirgi
mirgisaa sarbame bonni hirkate biyyame eega gadaa kanna mirgisaa sarbame bonni hirkate biyyame eega durin jirre nu habaqaalame sooresi yoome kuufne biyyaa deeme godaannisa eegaa uffuu jiru muuqamnu waan bonni nu godhe kanaana eegannu akka burqaa baanu. Kufaganni eblafia gaya hangae mandihe abdachise biya urretti agoge halkani fi guyya abbana barbonni doya bayya garsiise mandihe naasise ganni bona sarte abdii kutachiise hanga garsiise mandihe naasise ganni bona sarte abdii kutachiise nama fi bineeyyi biyyatti dachaase haadha diyyuuf deema lafee bonni cabse. Godaannisa eegaa uffuu jiru muuqamnu waan bonni nu godhe kanaana eegannu akka burqaa baanu. Kufaganni eblafia gaya hangae mandihe abdachise biya urretti agoge halkani fi guyya abbana barbonni doya bayya dabari waka fuldurri gabbina gundoo dabarsine guddootichi yaanay dabari waka fuldurri gabbina gundoo dabarsine guddootichi yaanay har'a malee boru bal'oo walii baanay Sato borafanne jooma jeji hanna. Godaannisa eegaa uffuu jiru muuqamnu waan bonni nu godhe kanaana eegannu akka burqaa baanu. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya xumuraar geenye jirra. Sagaleen bilisummaa Oromoo haala yeroo irratti hayyuu siyaasaa obbo Jamaal Ganamoo waliin gaaffiif deebii yeroo darbe taasisee ture. Gaaffiif deebii kana keessaa kutaa jalqabaas isiniif dhiyeessinee turre. Har'a immoo itti fufasaa kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanneerraa kunooti. Seerri biyyattiyyuu obbo Jamaal ifa malee addaan isin kuteen seerri biyyattiyyuu adeemsi yookaan immoo caasaan seeraa manni murtii fi qaamonni seeraayyuu biyyattiyyuu hojii hagam dhuguman seera jiru san hordofanii hojiirra oolchanii yookaan immoo waan sanayyuu hojiitti kan jedhu sunuu gaaffiidha kallattii adda addaatiin ilaalaadhuma turree haga ammaa geenye waan ta'eef jecha. Gara kaaniin immoo isaan mootummaa hakomatan malee mootummaan naannoo Oromiyaa fi akkasuma bulchiinsa magaalaa Finfinnee
galgalma kana akkasuma ibsa baasee jira. Ibsuma Sinodosii dura daqiiqaa yeroo gabaabduu dura ibsa baasee jira. Mee waan ijoo sararuma lamaan tokkoon jechuu barbaade waan mootummaan naannoo Oromiyaa tuqe keessaa jecha. Taateewwan kun rakkoon kun karaa nagaatiin abbootiin amantii furachuun malanii kanarra dabarree jedhee waa hedduu erga tarrisee booda humnoonni nageenyi biyyaa mataa bowwuu itti ta'e tokko tokko amantaa dawoo godhachuun tokkummaa diigumsatti jaalala jibbatti gammachuu gaddatti jijjiiruun biyyaaf sirna balaarra buusuu fayita socho'an ni mul'atu jedha jechuun waan taatee kana wayitaba balaaleffatu erga kakkaa'e booda kaayyoon isaanii biyya sabdaneetti lammiilee hundaaf taatu fi hundas fakkaattu ijaaraa jiru danquun biyya aadaaf duudhaa amantii fi afaan tokko olaantummaa keessatti argatu dhaabuuf ta'us kun qabsoo sabaaf sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa al tokko taasisaniin dhumatee jira. Hiriirri kunis fudhatama hin qabdu jedhee akkasitti kaa'ee jira. Hanga kanatti olaantummaa Amaaraa anatu jechaa jira isa kana gubbaarratti hin eeramne sanuma jechuu barbaadame. Hanga kanatti impaayera kana keessatti olaantummaan Amaaraa, olaantummaan afaan Amaaraa, aadaa Amaaraa, eenyummaa Amaaraa biyyattii kana keessatti sirnee jiru kun gadi baafamee hanga kanatti sadarkaa ibsa gubbaarra kaa'amutti mootummaan OPDO kan bilisiginnaa hanga kanatti himuun yeroo ammaa kanatti dubbachuun kun hiika maalii qaba? Tokko. Karaa kaaniin mootummaan bulchiinsi magaalaa Finfinneetillee bifuma wal fakkaatuun ibsa baaseen Finfinnee keessatti muudamni haaraan taasifamee hin jiru. Odoo kuni beekamu ololee dharaa oofamee bakka adda addaatti jeequmsi uumamaa jira waan ta'eef jedhee akka balaaleffatu ibsa gabaabaa wayii baasee jira. Sadarkaa kanatti mootummaan afaan jabaa bifa fakkaatu tokkoon ibsa baasuun kun hiika maalii qaba gara tokkoon? Gara kaaniin immoo simannaadhuma gaggeeffamu kanaa taateedhuma ta'u kanaa akka deeggaramus ni fakkaata akka gara tokkoon immoo miila jalaa dhahanis ni fakkaata. So ibsa mootummaarraa kenname kana isin akkamitti ilaaltan obbo Jamaal mee kanaan haa eegallu? Yaa baay'ee galatoomi. Ani ibsa kana akka ibsa jabaatti hin ilaalle yoo dhugaa dubbadhu naan jette. Maaliif akka ibsa jabaatti hin ilaalle tokkoffaa biyya dhugaadhaan seerri hojjetu tokko keessatti caasaan mootummaa kabajamuu qaba. Heerri biyyaa kabajamuu qaba. Heerri naannoolee mootummoolee naannoo kabajamuu qaba. Garuu charchii ortodoksii kana yoo ilaalte har'allee kiflaa gariidhaan biyyattii yaamu Oromiyaa maqaa isii baay'ee dhabuu fedhii irraan qaban heera biyyattiidha heera gosaa jedhuuni yookaan ammoo hidur araawit kan bosonaati heera bosonaati jedhuuni heera wayyaaneeti jedhuun in dhugoonfatan jechaadha. So jarri kun heeraa ol heera biyyattiitu ol godhanii of ilaalan heera naannoo mootummaa Oromiyaatii ol godhanii of ilaalan heera mootummoota biyyattii san keessa jiranii kan sabaa sablammoota hunduma caalaa godhanii of ilaalanii sira gaafiin guddaan mootummaan deebii kennuu qabuuf tokko guddaan qaamni tokko kan amantii fedhayyuu haa ta'u amantii ortodoksii ta'uu danda'a pirootestaantii ta'uu danda'a akka musliimaa ta'uu danda'a heera biyyattiitii ol jiraahi caasaa mootummaatii kabajuu hin qabuuhi caasaa mootummaa qofayyuu miti ammootu afaanota hojii jira naannolee kanneen kun hunda keessattuyyuu naannoo Oromiyaatti afaan Oromoo afaan hojiiti jedhameera. Afaan Oromootiin hojjechuun heera tokkoffaa akka biyyaattis sabni tokko afaan ofiitiin barachuun hojjechuun heera kabajamaadha mirga kabajamaadha. Naannoon Oromiyaa immoo afaan Oromootiin hojjetti. So akkamitti jarreen kunneen heeraa ol tahanii heera mootummaan biyyaa qaburraa ol tahanii afaan kanaan hin baratamu jedhanii jedhuyyuu dura waan ibsa ta'uu qabdu ture jechaadha. Rakkoon guddaan jiru biyya san keessatti seenaa impaareettii sana keessatti ortodoksiin yeroo hundumaayyuu kan mootummaa muuddus kan mootummaa buuftuuf isii ture. Aadaan kun hin jijjiiramne jechaadha. Bara dargiitii irraa kaasee hanga tokko bara dargii paatriyaarkii ajjeesanii maal jedhanii sodaan waan uumameef amantiin ortodoksiidhaa humna dhabdee turte. Garuu immoo bara Dr. Abiyyi deebi'e kana ortodoksiin biyya jedhamtee baay'ee daangaa malee waan faarfamteef ministeerri barnootaas nuyi, ministeerri fayyaas nuyi, ministeerri teetika biyyaas nuyi, ministeerri dhimma biyya keessaas nuyi, ministeerri dhimma biyya alaas nuyi kan jedhu kana caalaatti mootummaan nuyi malee isin warra aangoo harkaa qabuyyuu miti isin wallaaltota bifa jedhuun arrabsoo guddaa irra turan torban dabre kan iyyoo kalaaltu ta'e. So nuti biyya amma duras tiiksinee nuti asiin gahee waggaa kumaatamaaf isin hin beektanii kanaafuyyuu warra waa hin beekneen heera keessan jalatti isin bullu seera keessan jalatti isin bullu
Kanaaf isin eegan danda'in mootummaa iyyuu gadhiisuu qabdan jedhanii mootummaa irratti dhaadachaa turan. So ibsi mootummaan kennu kan federaalas tahee kan naannolee kan silaa inni wal madaaluu danda'u jabaadha gaafneti jettuun heera kabachiisuu yoo danda'e. Amantiin kamuu heera biyyattiitii ol akka hin jirre heera naannoleetii mootummoota naannootii ol akka hin jirre kan ammootuyyuu mootummaa humnaan aangoo irraa buufna jedhee uummata yaamuu akka hin dandeenye kun itti himamuu qaba ture. There is nothing like this. Hin jiru keessa. Maaliif isaan garamitti jallisan namoota dhuunfaatii fi jaarmoota siyaasaatti os keessaa dantaa isaanii gaggeeffachuu barbaadeet kana jedhaa jiran. Garuu kan jechaa ture seenadoosii warra achi keessa jiru jechuudha. Warra achi keessatti hooggantoota taheetu kana jechaa ture. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee matammaan isaa akka malee laafaadha. Aangoo mootummaan tokko biyya ofiitti irratti qabu heera mootummaa naannoo fi kabachiisuu kan hin dandeenye kan isaan jechaa jiran akka waan namoonni dhuunfaadha namoonni wahii namoonni eenyummaan isaanii qajeelatti hin beekamne kan maqaan isaanii dhahamuu hin dandeenye qaamni hin beekamne wahii kana keessatti fayyadamee jeequmsa uumuu barbaadetti kaasan. No, that's not right. Dhugaan jirtu seenaa Itoophiyaa keessatti amantiin ortodoksiidha. Sinodosiin mootummaas muudaa tureera. Mootummaas aangoo irraa buusaa tureera. Isa kana Dr. Abiyyi daangaa malee waan faarsaa tureef Itoophiyaa kaleessa sanitti achi deebina waan jechaa tureef Itoophiyaan kaleessa immoo kan isaan mootummaa itti muudan kan mootummaa aangoo irraa itti buusan kan isaan olaantummaa itti qaban kan mootummaa barbaadan abaaran kan mootummaa barbaadan eebbisan waan ta'eef achitti deebi'uu barbaannaa. Achitti deebitu taanaan hin gantee jedhanii nama isaa yoo dhageettee jiraattee haala kana keessatti nu gantee waan nu ganteef mootummaa gadhiisuu qabda kan jedhu. So wal hin madaalu waan jedhamaa turee fi ibsi mootummaan kenne wal hin madaalu sodaa irraa ibsa sodaa fakkaata kun. Ibsa agartee otoo eenyutu balleessaa hojjetaa jira hin jedhin otoo maqaan dhahin haguuggatanii jarris akkuma jarri kun haguuggatan jedhan haguuggiidhaan maqaa humnumaa badiisan balleessuu otoo hin dhahin warra aangoo barbaadus akkas jechaa jira jedhan. Kan kana jechaa jiru garuu warra senadoota keessa jiru biyya alaa kanatti hiriira gaggeeffame keessatti qeesiin tokko fuulduruma ba'ee amma booda afaan keenyas afamuuziin keenyas gama 4 kiilootti qajeelaa jedha. So afamuuzii jechaan baay'inni waraana kaasu jechaa nama lola labsaa jiru nama waraana labsaa jiru irraa jajallatanii akka waan jarri hin jennetti baasuun sun sirrii miti. Tokko kana lammaffaa immoo akkanatti fakkaatutti waan kana duyda duuba shiratu jira jedheetiin yaadaan. Shirri siyaasaadha. Dhimma amantii otoo ta'e dubbichi akka malee laafaadha. Maaliif nama muudanii namni akka barsiisu godhuun akka baratu taasisuun sirriidhuma jedheetiin yaada. Amantii saniifuu akkasiin guddattu akka babal'attu taasisa waan ta'eef nama loojikaalii yaadu namni sammuu isaa wannaa yaadu. So akkanatti fakkaatutti waggaa 5 dabre kana keessatti waa baay'ee ta'aa ture biyya san keessa akkuma yaadattu sirra kaleessaa deebifnaa the golden Itoophiyaa warqii Itoophiyaa guddittii Itoophiyaa bareedduu yaadni jedhu kun humnoota siyaasaa dharraa qabanii dharraa duubatti deebi'anii kaleessa san deebisuu barbaadaniif hamilee guddaa tahee jira akka of gurmeessan yeroo gahaa kenneefii jira akka of ijaaran yeroo gahaa kenneefii jira akka hamileen isaanii daangaa malee ijaaramu taasisee jira. So olaantummaa kaleessa san indeeffannaa aadaa keenyattu biyya kana keessatti tokkoffaa ta'a afaan keenyatti tokkoffaa ta'a kan jedhu kana daangaa malee waan goobaa turanii fi akkuma argitu biyya keessatti qawweeyyuu hidhatanii morma namaa muranii ittiin dhadataa jiru jechaadha. So inni kun dhimma siyaasaa kanaa wajjin wal hidhameera. Akkuma yaadattu immoo Finfinnee fi naannoo isii keessattuyyuu charchii keessatti yookaan immoo mana amantii keessatti qawwee fi rasaasa hunda achi keessa guuranii jiru. Nama yeroo isaan leenjisan waraanaaf yeroo leenjisan mul'ateera. So ragaan kun hundumtuu otoo jiru mootummaan ragaa kana hundumaa dhiyeessee wanni deemaa jiru dhimma amantii otoo hin tahin dhimma siyaasaati dhimma aangoo siyaasaa nutu murteessaadha abbaan biraa murteessaa hin danda'u kan jedhu deemaa jira kan jedhu dhugaa kana otoo hin himin irrumaa jajallatanii sodaadhaan ibsa baasan natti fakkaata. Kan isaanii qofa miti amma waa'ee naannoo Finfinneetii fi Oromiyaa keessatti fakkeessaadha haa jedhan malee dhugaan mul'attu garuu kan sadarkaa federaalaa jirtu jechaadha. Dr. Abiyyi har'a jira wajjin walgahii godhee warra kaawwan irratti manni seeraas akka murteessu isumatu ajaja dabarse kan jedhu nan mul'ata. Maaliif manni seeraa sunis akkuma duratti jenne loogiidhaan kan guutame matammaan isaatuyyuu namootuma yaada tokko qaban kasanyii tokko kan wal fakkaatantuyyuu achi dhaqee akka nama seeraan murteessine jee jarri keenya kunis immoo yeroo ibsa baasan
calaqqee isaa keessaa garta jechaadha. Maaliif gara ibsa isaa amma isaanii kanatti naa dhuftaaf ni bojamaan isa isaanirraa galgala kana baasan jechuun har'a guyyaan guraandhala 10/2023 galgala kana reefi haga ta'e daawwattoota keenya dhaggeeffachiisaa turre hanga naannoo ejjennoo isaanii bakka isaan itti himatan qabxiilee 7 jechaadha. Tokkoffaa daawwattoonni keenya hanga awwan isa afaan Amaaraatiin jedhe sanis ijoo isaa haga hubatanii fi maalidha adeemsa hanga ammaa Sinodoosiin deemaa turerraa fi wanni ibsa kanarratti calaqqeeffame wanni addaa maalirraa hubattan wanni eerame ni jira. Egereen isaa maalidha garamitti deemaa sana booda mari'annaa mee kana qabxiilee maaltu kaka'e maalidha wanni adda ta'e daawwattoonni keenya akka hubataniif. Kan gara warra gara Oromootaaf sabaaf sablammootaan ka'e kana dhufin dura akka kanaaf beezii waan ta'eef ture agartee isaan dura warra biraattu ibsa baase miidiyaalee adda addaa irratti dhagahamaa ture. Ibsa lama ture jechaadha. Tokko churchiidhaan matamsaati warra Sinodoosii keessa jiraniin kan kenname lammaffaa immoo abukaatota isaaniitiin kan kenname. Inni duraa kan gama churchiitiif waan dubbatame suni namoonni Sinodoosii Oromiyaatii fi Sinodoosii sabaaf sablammootaa ni gurmeessina jedhan dhiifama gaafatanii akka deebi'anii kan jedhu irratti waliigallee jedha mootummaadhaan wajjin. Mootummaan dhimma amantii keessa seenee waliigaltee kana godha jechaadha. Infaakt mootummaan dhimma amantii keessa galee waliigaltee gochuun qajeelaa miti. Maaltu sagalchi mootummaan waan kana keessatti harka keessa fudhachuu qaba. Kana lammaffaa mootuyyuu Sinodoosii sabaaf sablammootaa fi Oromiyaa hin fudhannuu haa diigamuu jedha. Akka inni diigamus irratti waliigallee jedha. Sadaffaan ammootu namoonni muudaman martinuu muudamni isaanii irraa mulqamee bakkuma duraaniitti haaluma duraanii ture muudama duraaniin qaban akka fudhatan yoo araarri kun bu'e kan jedhu. Afuraffaan ammootu bakka duraanitti amma muudama haarawaa kanaa wajjii walii qabatamee bakka itti ramadaman akka hin deemnee kan jedhu. So ati kan gartu kanarraa maalinni walumaa galatti sochiin isaan gochaa turan afaan isaan uummanni ittiin barata jedhamis namni barsiisu waan hin dhaqneef dhaquu waan hin dandeenyeef muudamni sunis waan already irraa mulqamaa jiruuf bakka duritti haa deemu jedhan. No change. Jarri jijjiirama gaafatanii jijjiiramni wayiituu hin barbaachisu isuma isaan isinis bakkuma duritti deebitu ukkaan isaanis akkuma duritti itti fufa afaan illee afaanuma tokkicha baratama sabnis nama isa barsiifatu nama isa barsiisuun argatu namas muuduu hin dandeettanii muudamni isin kennanis sirree miti haqamee jira kan jedhu ibsi kenname jechaadha. Kanarrattis dabalamee mootummaan immoo ammas mootummaadhaan wajjin waliigalle isaan jedhan haasaa miidiyaa irratti bahee keessa tokko guddaan gaafa shanii yoo barbaaddan hiriira gochuu itti fufuu dandeettu jedhan amma dura kaluu kaleessa hin dandahamu hiriirri biyya keenya keessatti hin dandahamu jedhee mootummaadhaaf yookaan immoo humni addaa kan qaamota adda addaa irraa bakka takkatti gurmaa'ee ibsa kennee ture gaafa shaniititti hiriira godhuun hin dandahamu jedhee har'a mootuu Dr. Biyyi fa'aa yookaan mootummaa federaalaa ta'e wal agarree kan murtaa'e keessaa tokko yoo barbaaddan hiriira itti fufuu dandeettu yoo barbaaddan dhiisuu dandeettu nuun jedhanii jiru. Egaa kanarraa kan agartu maalinni walumaa galatti wanni Sinodoosiin dullachi barbaadu hundumtuu ta'eefira. Sinodoosiin warri haaraawwan muudamuu hin danda'an deemanii nama barsiisuu hin danda'an qaama haarawaa ijaaranii gurmeessanii ittiin hojjechuu hin danda'an aangoollee ammootu akkuma duraanitti bakkuma duraanitti turtan jechaan jijjiiramni wayituu hin jiru everything goes back to the old. Kan jara keenya ibsa achi booda bahee murtii kana booda sorry otoo kanatti hin dabrin dura mana seeraatti immoo kun ka garaa Sinodoosiitii fi gara mootummaatiin irratti waliigalle jedhanii gara mana seeraatiin immoo uggurri irra nuu haa kaa'amu jarri kun akka hin sochoone akka nama hin barsiifne akka namoonni isaan ramadan kun bakka kana hin dhaqne dubbataan isaanii akka hin dubbanne akka waan kanarraa hojjennee kan jedhu gaafiin guddaan kan ture maaliif jennaaniin yoo isaan olii gad deeman kunoo namatti du'aa jira akka namni hin duune jedhanii akka waan jarri nama ajjeesaa jiranii kan akka namni du'u yaame abbaa biraati lama suwaatinna xixirra qaamni wareegamaaf nama yaame qaama biraati jarri kunniin nagaaf nama yaamaa turanii isaan immoo akka ugguraman manni seeraas loogummaa duratti jennasaniin isaan irratti murteessa jechaadha. So walumaa galatti qaamni lamaanuu gara mana seeraatiinis gara mootummaa federaalaatii fi Sinodoosiinis yoo laaltu jira kanarratti murteesseera. Kun wanni sitti agarsiisu olaantummaa Sinodoonnaan Ortodoksii Churchiin haga har'aallee biyya keessatti qabdu. Heera biyyattii kan duratti jennasan irratti hundaa'ee namni murtii fudhachuu waan hin dandeenyeef namni mootummaa muudus namni mootummaa buusus nuyi akkuma jedhan san ammas waan hundumaa isaan murteessuudhaa fi mootummaan federaalaallee mootummaan naannoollee isaan jalatti jilbeeffachuu argita jechaadha. So nothing changed. Bakkuma duratti deebiinanni jedhu kun akka malee nama qaanyeessa jechaadha. So gama ibsa Sinodoosii isaatiif Oromiyaatti irraa kennameen calaqqeedhuma isa kanaati. Calaqqeedhuma murtii kanaati. Kaatachi irratti agartu
Tokkoffaa hiriira gaafa 5 san nu hambifneerra jedha. Maaliif wanti deemaa jiru dhimma siyaasaa waan ta'eef dhimma siyaasaa keessatti jeequmsi uummata irra akka hin geenye hambifne jedha. Kana jechaan jarri sunniin dhimma siyaasaa akka barbaadanitti hiriira godhachuu danda'u jechaadha. Duraaniin ammoo otuma kana beekan hiriira yaamanii uf duuba deebi'uu isaanii mucucaachuu isaanii kanarraan argita jechaadha. Kunis mootummaadhumatu harka keessaa qaba kan dhumatti mul'atan sodaachisanii manni seeraa sodaachisee sochii takkayyuu yoo ka gootan taate rakkootu sinirra gahaa kan jedhu natti fakkaata. Hiriira gaafsanii hambifneerra jedhaniiru. Lammaffaa immoo paatriyaarkiin kun Abuuna Maatiyaas Sinodoosii duraanii jedhamaa ture haga ammaa yaadattoote torban dabre kana keessatti Sinodoosii duraanii jalatti bullanutuu jedhan abbaan keenya isumaa kan jedhus achi jalatti buluudhaaf qophii ta'uu isaanii dhiifama gaafachuudhaaf qophii ta'uu isaanii to some extent waan mul'isu jechaadha. Egaa qophii gaafanna dhiifama gaafanna hin jenne garuu ammoo abbaan keenya isumaa paatriyaarkii biraa hin muudne inni jedhu sun deemee dhimma araaraa kanaan nuti abbaan keenya isuma kan jedhu jalatti galuudhaaf waan deeman ta'uu mul'isa. Kun humna isaaniitii olilla waan fedhii isaanii ta'e otoo hin ta'in waan humna isaaniitii ol ta'eef waan dhufe natti fakkaata. Maaliif isaan uummata isaanii barsiisuu barbaadu, afaan Oromootiin akka baratamu barbaadu, namoota Ramadan kanas akka isaan deemanii hojjetan ni barbaadu, akka uummanni tajaajila argatu ni barbaadu. Garuu immoo manni seeraa ogummaadhaan waan irratti murteesseef paatriyaarkiin warra mootummaa Sinodoosiin duraan jiru kun mootummaan federaalaatiin wajjinis waliigalee ukkaamsa gaggeessuu akka deemu waan arganiif uf duuba mucucaachuutu natti mul'ata jechaadha. Ibsuma kana keessattuu akkuma mata duratti jette dura yeroo ibsa kennan afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis walqixa lamaaniinuu dubbifama ture. Amma garuu bakkuma duritti deebina inni jedhu sun waan jiruuf bakkuma duritti deebi'an jechaadha. Afaanuma Amaaraa qofaa wanni hundumtuu ta'uuf deema fakkaata. San qofa iyyuu miti maqaa magaalaa keenyaallee maqaa Finfinnee illee amma ture ibsoota kennan dura keessatti Addis Ababaa kan jedhu kanas Finfinnee jedhanii xumuraa turan akkuma sabni keenya jaalatutti amma immoo of duuba deebinaan sun isuma duritti deebinaan sun egaa Finfinnees Addis Ababaa godhee tursiisuudhaaf waan deemaa jiru fakkaata. Kun gaafii uummataa ni deebisaa kan jedhu immoo yoo ilaalle deebisuu hin danda'u. Gaafiin uummata Oromoo gaafii uummataa deebisaa qofa yoo hin taane Sinodoosiin Oromiyaaf sabaaf sablammootaa addatti Oromiyaa bakkoota hedduutti akkuma atuu jalqabarra eegte godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa deemuudhaan jechuun abbootiin amantii ramadaman uummataan simannaan gaariin taasifamaa fi ture eebba fudhataa turanii uummata eebbisaa turan jechuudha. Akkasuma hawaasa bira dhaqanii miirri uummata keessa ture sun gammachuun uummata keessa ture simannaan hundi kan keenya karaa miidiyaa adda addaa argine jecha. Inni sun hangam yoo asii dhiibbaan karaa mootummaatii fi karaa olaantummaa murna tokkoo tarkaanfachiisuudhaaf warreen deeman warreen Amaaraa kanaan hammaatee Sinodoosii Oromiyaa kanarratti dhiibbaa uume dudda duuba yoo kan haga ta'e tokko Sinodoosii Oromiyaaf sabootaa kana duubatti ka deebisu taate ummanni bifa sanaan abbootii amantaa isaa simate sun miirritti dhagahamu kan amma ibsate sun garamitti deeman waa tokko isa sanirraa naa ibsitu jecha. Inni kan lammeessu immoo Amaaronni immoo gadda uffatanii jechuun warreen olaantummaa saba Amaaraa jechuu kan kooti saba Amaaraa doon taane warreen olaantummaa ammayyuu nutu kaffitaa keenya yookaan isa akka isaan jedhanitti jecha olaantummaa keenya isa bara durii sanatti deebinaa isa bara nu mootii taanee warri hafe garbicha ta'ee akka jiraatu goona miidiyaalee adda addaa irratti warreen isaanii bahanii Oromoodhaa fi nabsabbaati nu isa gahaa sadarkaa jechuudha. Kanarra darbe maal isa gahaa namni eebba kennuuf iyyuu isa gahaa inni maal nama eebbisa sadarkaa jechuutti tuffatanis Oromoo qofa doon taane saboonni kaan illee jechuudha. Kanaaf siyaasas qaba amantii qofas miti. Yoo bifa kanaan deeme mootummaan dhiibamee akka odeeffannoo argataa jirutti abbootiin qabeenyaa dhalattoota saba Amaaraa ta'an kan Finfinnee keessa paartii keessa jiran qaamota nageenyaa biyyattii tumsuudhaan mootummaa irratti dhiibbaa uumuu yaalaa jiru jedhama. Ilmayyuu yaalii fonqolchaa gochaa jiru jedhama. Isaanuu gargariin ifa baasanii kan dubbatan numa mul'ata jechaadha. So wanni kun deemee yoo wanni yaaliin uummanni afaan ofiitiin waaqa kadhachuu, waaqeffachuu, galateeffachuu, kadhachuu kun yookaan amantaa isaa afaan isaatiin gaggeeffachuu kana hamma kana abdii arge kun duubatti deebisuudhaaf qaama mootummaatiin haa ta'u qaama fedheenuu tarkaanfiin wayii kan fudhatamu taate Oromiyaa keessatti, Impaareetii keessatti,
maal dhalcha? Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqaba hanga xumuraatti wajjin taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif guddoo galatooma. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.